dargaggoota boru biyya kanatti fufsiisan dargaggoota boru biyya kana guddisan misoomsuu danda'an horachuudhaaf walitti dhufeenyi maatiif dargaggoota baay'ee murteessaadha. Foramii dargaggootaa fi maatii jedhu kana irratti egaa wanti ani hubadhe namni tokko yookiin barataas haa ta'u qaamni kamiyyuu dargaggoota fi maatii gidduutti wanti barbaachisaa ta'e wanti ittiin biyyi tokko siquu danda'u biyyi tokko ittiin jijjiiramuu kan danda'u sadarkaa eegamuu fi barbaachisu irra ga'uu kan inni danda'u dhimma foramii kanaatiin karaa dargaggoonni maatii isaanii wajjiniin mari'achuudhaan tokkummaa uumuudhaan waliin yeroo marii qabaachuudhaan gorsa waliif kennanii waliif dhaga'uudhaan karaa kana biyyi jijjiiramuu akka danda'u barataanis illee baratee ittiin akka yaadametti milkaa'uu akka inni danda'u ani kana hubadheen jira jechuudha. Dargaggoonni waan hin taane keessa jiran akka achi keessaa ba'anii biyya isaanii maatii isaanii fi of gargaaranii iddoo guddaa akka ga'an gargaareedha yaada. Ijoolleen amma maatii harkaas baateetti. Kunis immoo to'annoo guddaa marii guddaa dhabinarraa kan maddedha. Otoo galgala gift of nature jedha faranjiin nuti immoo akka keenyatti kenna waaqaa jenna. Amaarri immoo የእግዚአብሔር ስጦታ ነው jedha. Otoon baratiin naannoo isaatti daa'ima akkatti kunuunsee akkatti safuu beeksisee ijaaree nama guddaa taasisee har'a dooktorii piroofeesarii ta'anii addunyaa irratti beekamanii maqaa hambooyyuu kan kaasan baay'oonni jiru. Foramii kanarraa wanti ani hubadhe waan guddaadha. Keessumaayyuu egereen biyya kanaa kan hundaa'u dargaggeessa irratti jechaadha. Kanaaf dargaggeessaadha immoo stakeholderiin hundi barsiisaa barataa fi maatiin yoo walitti dhufee haala kanaan hubannoon kennamee fi gahee guddaa taphachuu danda'a yaada. Afrikaan dhuguma biyya dargaggootaati. Itoophiyaan immoo biyya dargaggootaati baay'inaan. Dargaggoonni biyya keenyaayyuu rakkoo guddaan iddoo kam jira sitti fakkaate adeemsa siyaasa biyya kanaatu rakkoo qaba dura. Rakkoo qaba maaliif sobaan jireenya namaa kan dogoggorsa jira. Ilaalcha dogoggoraa dargaggoota kan qabsiise jira. Isa sana furuu fi amma walitti dhufeenyi barbaachisaa ta'a. Namni akka wal baqatu ta'a ture dura. Akka namni wal shakku. Akka namni si shakku. Akka namni si walii isaa shakkaa deemu taasise. Sun immoo tokkummaa gidduudhaa nyaate.
waldaa keessaas hin balleessa jechuudha. Kanaaf maa inni guddaan inni ijoon tokkummaan sun deebi'ee wal shakkiin sun yoo hafe ilaalchi sobaanii sammuu namaa qabate sun yoo badaa deeme dhugaan yoo ol ka'aa deeme biyyi kun hin jijjiiramu. Dhugaan iddoo hin jirretti sobatu lafa fudhata. Sobni immoo rakkoo uumsaa madeema. Yeroodhaaf wanti sobaan ijaarame immoo hundee hin qabu waan ta'eef hin jiga. Kanaaf dhugaadhaan biyya kana seenaa dhugaadhaan ilaalcha dhugaadhaan beekumsa sirriidhaan yoo guddisan. Kaayyoon fooramii kanaa walitti dhufeenya maatii fi dargaggootaa jiru cimsuudhaan maatiin hirmaannaa isaanii cimsanii dargaggoota hawaas dinagdeedhaan ga'umsa akka qaban. Inni lammaffaan kaayyoonni yookiin barbaachisummaan fooramii kanaa ilaalcha dogoggoraa dargaggoota keessa jiru maatii keessa jiru sana cabsuu karaa danda'amuun. Inni sadaffaan hirmaannaa fi fayyadamummaa dargaggootaa qaamolee garaagaraa wajjin ta'uudhaan milkeessuudhaaf qaamolee mootummaa wajjin miti mootummaa wajjin dhaabbilee dhuunfaa wajjin ta'uudhaan hirmaannaa fi fayyadamummaa dargaggootaa hunda galeessa mirkaneessuudhaaf fooramii qophaa'edha. Qaamoleen dargaggoota irratti hojjetan baay'eetu jiru. Isaan faana taanee hirmaannaa fayyadamummaa dargaggootaa hunda galeessa ta'e mirkaneessuuf kaayyeeffatee fooramii qophaa'edha waan ta'eef barbaachisummaan isaa kana.